waan Oromoonni biraan beeyin Oromoonni biraa dila subannaan qabne qabsoo Oromoodhaa keessatti madaa hamtuu godaannisa hamaa baha Oromiyaa qofatti tahee jira. Godaannifni kuni jaarmee Oromoodhaa maqaa tokkoon jaarame maqaa bilisummaa Oromoodhaatiin jaarameetu bakka lamatti iddaan fottoqee baroota dheeraadhaaf wal afaan deebi'ee wal dhawaadhaa ture. Sababbiin fottoqinsa kanaa sababbiin addaan fottoqanii wal dhawuudhaa icciitii ammaan tana obboleen Coolataadhaa baase kanaatu adabsamee goottan keenya wal afaan deebi'anii obboleeyye wal afaan deebi'anii gaara Gubeellee keessatti baroota 19 moodiidam wal afaan deebi'anii lolli gurguddaan dargiidhaan wajjin ta'e caalaa wal dhawanii goottan hedduun wareegaman akka himanitti nam 300 oliitu wareegamee jama. Lola kanatti warreen loltummaadhaan hirmaate baha Oromiyaadhaatii fi kibba baha Oromiyaadhaa mostili harki 99 Harargeedhaa fi Arsiitu qoodarraa fudhate. Lola wal afaan deebi'anii wal dhawuudhaa lola seenaan isaa hin barreeffamin lola warreen achi keessa wareegame maqaan isaanii hin ka'in. Wanni citee natti hafe wanni gaafii natti maali beektanii obboleen Coolataadhaa yoo dhuguma qabsoo Oromoodhaatiif yaadan yoo dhuguma Oromoofillee yaadan gaafa qabsaa'onni goottan dillisu wareegaman lubbuudhaan jiraachaadhaati harkaadhaa ture. Gaafa jaarmeen tokko bakka lamatti daancitee wal afaan deebi'ee wal dha'u baroota dheeraa kana obboleen Cool lubbuudhaan turee jira harkaadhaa ture. Maaliif icciitii kana gaafas baasee dhumaatii kana hin oolchin waan jiruutu gaafii ta'e natti hafe. Haga ammatti shakkiin nama keessa gabbusee shakkiin turte jaarraa abbaa gadaatu baarootumsaadhaa ajjeesee yookaanis ajjeesisee. Jaarraa abbaa gadaadhaatu baarootumsaadhaa ajjeesee yookaan ajjeesedha. Warreen itti dhihaatu gaafa san kalee gaafa jaarraa abbaa gadaa aakhira bira bataa godhuu fi gaafa haasawee obbo Abduu Jaliil yookaan bookeen kamisoottaa jiru fi Sufyaan Sarkaa haasanitti lakkii waan kana maaliif hin baafnee janii gatteenyee gaafannaan maaliif dhugaan himnee jennaa gaafannaan lakkii wanni kun yoo icciitu waan taa'e irra gaariidha. Yooni icciitiin kun bahe ummanni kara Wallaggaa jiru ni aaraa hedduudha mufataa. Isaan aaruudha wanni kun icciitiidhaan jiraachuudhaatu. Maaliif baarootumsaadhaa dhaloonni isaa Wallaggaa baadhoo dachaasaadhaa dhaloonni isaa Tuulamaa jaarraa abbaa gadaa dhaloonni isaa baha Oromiyaadhaati Harargee jantan. Namoota mufachiisuu dhabuudhaaf yookaan faamilii baarootumsaadhaa mufachiisuu dhabuudhaaf jecha lubbuun 300 ol gaafa wareegamtu maaltu garaa isa jabeessee waan jirutu gaafii natti. Maaliif garaa jabaate namoonni aaruudha moo lubbuun dillisuu wareegamuudhaatu duursaa waan jiru gaafii jabduu natti dhugaa dubbachuudhaaf. An lola kana akka gaartiin beeka. Lolli kun bakka keessatti taadaa ture qeetee nyaaqee itti dhadhadhee daa'ima ta'ee jaarraa abbaa gadaa nama qaamaan beeku baarootumsaadhaa nama ijaan arke gaafa isaan dhufan bakki isaan qubatan qeeteenya mana keenya dura jechuudha. Anaa daa'imaa qaamaan hin beeka maaliif mana keenya deddeebi'aa turan. Baaroodhaas baadhoodhaas jaarraa abbaa gadaatiis akka faamiliitti walitti dhiyaanne jechuudha. Abbaan kiyya qaama isaa waan tureef abbaa kiyyaa wajjin mana keenya deddeebi'u turanii bakka taa'elleen caawama ganduma keenya ta'an. So kanaafiin nin beeka daa'imummaa kiyyaan ni yaadadha.
دوبا خنما جايبسو بعدون إسكابساوا بارو إسكابساوا دا كابسو دا دكاني غرو كابسو لسما أورمو دا خيستي بروتان كابسو خيست توري في هنگا أمت اللي أكاتان اتهمامات آتوري وان بروح قلبي نجي فدا أكان اتهمامات آتوري أكوام سينان بارو دكتاسدا أولنكو سينا بارو تمسا قفاتو أولكا واني الرت والأجيس السبب بينسون هنممت أما اللي هنممت سينان بارو دا قبو أولكا إيتي سينان بارو دا قبوها جارة رموسيدتي يكمادتي جارة باقدا يكمادتي يكما أجيسو رافي أجيسو ران شكما هاقا أولي التالي دي ما توري جاران نما برته هنجالتو ينفدو جاران أورموتا نانو برا رادو في هنجالتو جاران أورموتا أمنتي برا هردف هنجالتو أولو لخن هندا دي ما داتوري خن هندا تولد دبلمي وراني بالسما أورموتا خن بكتكتوري كبا كلمة الدام به مكا هما مكا جبادا ولي في مقاسي لغي فدانا سيرين ما مكا هما مكا جبادا ولي في مقاسي tokko peenteera muggaasan tokko immoo cuqun muggaasan cuqun jechuun muka gammoojjii keessa mayru muka kan ajaawu muka hamaadha tokko cuqun jaa tokko immoo peenteera jaa ammoo hawaldhoo beekadhu hawaldhoo keessa peenteen isin jirtu cuqun isin jiru hundinuu dhalootuma naannoo kanaati hawaldhoo harki 99 hawaldhoo baa oromiyaadhaa arsii baale وري خيسا غاس قودا قبو وري دومادا توري امتا خنا اني حقا دوبچو راف حيوما لنچورا قبساوما اسا دنديتي سانين قودا ور قودو فراي ماتي سا فجاسي عمري سا غوتو قبسور موداتي كنوداس بك غودا دان قباف غرو وماتي بروت دي دميف halkanii guyyaa baha oromiyaa keessatti maqaa aayefellootii yookaan maqaa aayibaa oodhaatii fi maqaa aabaa oodhaatiin ijoollummaan ganda takkaa wadhafaan deebitee wal fixaadaa turte san maaliif ama 50 booda gabbaasa maachumaan yusin silaachiin usee doogora seenaatii jenneeti chumaan irraanfanna madallee qabaannu achumaan usunaa jechuudha arra garuu baroota 50 booda gaafa gabbaase ama 50 booda gaafa gabbaase dubbintun maal fakkaatti garam deemti maal uumti jollee tuula maa keessatti irra maaltu uumamu dhugaa dubbachuudhaaf baadhoon gaasan itti gaafatamaan damee siyaasaa adda bilisummaa Oromoodhaa isa ture baadhoo dachaasaadha nama dandeettii guddaa qabu nama muratee hujii dhiisee qabsoodhaaf gaarii seene koo baadhoo tumsaadha akkuma leencoodha garuu seenaansaa maqaa hamaadhaan kaafamaadhaa ture akka gantummaadhaan diinummaadhaan seenaansaa aabaa keessatti kaafamaadhaa ture seenaan baaroo tumsaa garuu bireedeeti miidhagee tolfamee himamaadhaa ture baaroo the only kuni jollee tulaakeetti reakshinii akkam kaasaa waan jiru ammarratti yaaduun gaariidha baha orometti jaarraa abbaa gadaa osoo lubbuudhaan jiru guyyaa tokko dhugaan saatuun gadi hin bahiniif ilaala jira keenya osoo lubbuudhaan jiru silaa dhugaan tun baate anna qocha dhugaa dubbachuudhaaf haqa qabdaa haqarra falmachaadhaa turtee lakkii yakki daleedde jame sirra kaayame malee ati keessaan qabdu jame silaa dhagahee du'ee aakhirame silaa bareeddoo garuu arra eega wanni hundiddaan galte kan garii keenyatti madaan kulkaanu jirtu kan warra naannoo tanaa dhufe naannoo baa tanaa dhufe mana hunda keessaa namni irraa wareegamee jiru arra waan kana osoo dhaloonni lubbuudhaan jiru waan kana haasa'uun maal agarsiisaa maaliif baasee waan kana maaliif hime intenshiiniin isaa maali waan juutu gaafinatta
dhugaa dubbachuudhaaf gaaffii natti. Maal yaadee maaliif baasee akka dhaloonni kun maal yaaduuf baasee warri dhume abbootii keenya nu miti. Abbootiin keenya ba Oromiyaa tana mana hunda keessaa mana tokko keessaa tokko ABO keessa jira tokko ABO keessa jira. Obboleessi ABO keessa obboleettiin ABO keessa abbaan ABO keessa ilmi ABO keessa. Sigalee obboleeyya wal ficcisiisaadhaa baanee amata 50 icciitii silaa gaafas dubbannee nagayni bu'utana qabannee arraan tana hugguuni akka asoosamatti barreessinee gadhiifnu maaliif feesisee kanaa gaaffii nattaan joon teenya maantana waan kana maybe warri hubannaa qabu gaa warri gurguddaan hayyoonni hedduudhaa jira warri Oromiyaa kanaa dhufe warri qabsoo keessa gaasan qaamaan ture hedduudhaa jira kanarra beeku warri waan kana xiinxalee bifa bareedaadhaan lafa kaa'uu danda'us hedduudhaa jira warri na caalu. For some reason garuu hanga ammaan tanaa nama as ba'ee dubbate hin garre. Nama as ba'ee dhuguma jaarraa haqa jaarraa abbaa gadaadhaa kabee kanaafuu dubbatu hin garre hanga ammaan tanaa. Hayyoota keenya keessaayis beektota keenya keessaayis qabsaa'ota keenya keessaayis hin garre. For some reason waan ta'eef hin beeku. Jaarraan gaafa boo qabsoo islaamaatiif bee qabsoo islaamaatiif hin baane. Addursummaa Oromoodhaa ta duraa namni jaareessa. Qeeroo ganamaa jee addursummaa Oromoodhaa ta duraa warri jaareessa. Warri farqaa duraatiif leenjee abbaa kiyyafaadha. Abbaa caffee raammisfaadha warri komaandoon dura jaarraa abbaa gadaatii wajjiin leenjite abbaa caffee raammisfaadha. Kan ammadoon dubbannee qabadhaa sammutti. Ammadoon takka dubbannee hin beeku. Sigalee warri gaafa san lubbuu jaarraa abbaa gadaa baraaree raammis galchalleen abbaa kiyyafaadha. warri lubbuu isaa doo oolche chirraa fuudhee raammis galchee goda galchanii jaarraa abbaa gadaa adabsanii dhoysanii waraana isaa afaan deebisanii barbaadanii ajjeesuudhaaf goda duraa awwaalan. Arra dhuga bar waa hedduu keessa qonne bar waa hedduu ta'e bar osoo Oromoon quban hin qabne bar baha Oromiyaa kanatti bar waa hedduu dhaatte jala keenya osoo Oromoon quban qabne Oromoon biraa osoo nagaan teessu wareega guddaa kafalee bar sigalee qabriin baaroodhaatii fi qabriin baadholleen achuma maaya qalloo karroo tarkaanfiidhaa qabri sana anuu dhaqee ilaaleetiin jira. qabriin baaroodhaa ol kaateeti tabaadhoodhaa bakka hin beekan achuma garuu wal maddiidha. Mee dhageeffadhaa. Sa Oromoon ifii seenaa walii awwaalaadhaa ifii shira walii yaadaadhaa ifii wal ukkaamsaa ifii wal awwaalaadhaa akkami dubbiin tun an kanaa gaafii natta an eegaan hubadhe anaaf baadhoodhaa fi baaroonis tokko garaagarummaa takka illee hin qaban. Jaarraadhaa fi baaroon tokko garuu obboleencoo wanni isaan godhan amma nama guddalleedha manguddollee wanni isaan